Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra wannin qabadde isin dhufe wata kan kaasu dhufe. Nuti warra dhiiraa kanaa fi shamarran garaagarummaa nuti qabna. Umrii irratti warra dhiiraa kana maaltu umrii gabaabsa? Maaltu addunyaadhaa fixaa jira? Oo lola irratti moo waan adda addaa irratti moo maaltu dhiirti akka dhumtu godhu jira? Oguu jennee waan kana kaafne waa malee miti wanni waan kana fideef obboleeyyan dhiira teenya wanni fixaa jira beeytani shamarran akkamitti yoo jettan akkatti isaan nu fixaa jiran nuti kuni dhugaadha. Shamarran tana haadha mana keenyaa gammachiifnaa ajan sirrii gammachiisuun haqa haadha mana keenyaa gammachiifne yoo jenne maaliin gammachiifne? Waan adda addaatiin waan adda addaa dhuguudhaani kiniina adda addaa fudhachuudhaani diraaga adda addaa fudhachuudhaani guulii yaanii waan jala kaayatan faa fudhachuudhaani duuba warri dhiiraa kuni rakkoo nuti itti jiru laala baleeyyan osoo harkaanetti ciseene mee waan kana laala namni waan kana fudhatee haadha mana isaan gammachiisu namni waan akkana fudhatee haadha mana isaan gammachiisu awwanni waan kana fideef wanti kun laafina wal qunnamtii saalaatti hojii wal qabata barnoota guddaadha barnoota ajaa'ibaati. Hogguu namni abbaan manaa deemee halkan waan adda addaa dhugee waan adda addaa harkisee haadha mana kiyyaatiin gammachiisa jee kiniina adda addaa fudhatee gisee haadha mana kiyyaatiin gammachiisa dhufuu dhibee meeqaatu waan kanarraa nu qaba? Dhibee waan kanarraa nu qaba waan beeyna namni irra guddaan kun hin beeku kun osuma beeku waan kana dalagu jira jechuudha. Haadha mana keetii gammachiisu waan akkana fudhattee haadha mana keetiin gammachiiftu boroo fuula kee duroo akkam taata? Wanti kun miidhaa sirra fida miidhaa hedduu sirra fida dhibee hedduu sirra fida dhibeen inni sirra fidu uumati qorraa dubban dhibee onnee siffite dhibee kalee siffite dhibee tiroo siffite coobxoo adda addaa siffite wanni ati deemtee fudhattu tun dhukkuba sammuu siffite istirees adda addaa siffite deebi'eeti meeshaan kee akka kaanillee godha. Lala obboleeyyan waan kana fudhannee waan kana hogguu goonu dhibee adda addaa ififfitu jira. Haadha mana keenyaa gammachiifneeneeti dhibee adda addaa firfinne sababaa kanaan dhiirti dhumu jirti ka lala ka gizee waan akkanaa jenna sababaa nuti haadha mana keenyaa gammachiifnee nuuni dhumma hojjirraa jechuudha. Umrii keenya nu gabaabuu jirti dhukkubni adda addaa nurra bu'u jira jechuudha. Namni keenya osoo kana beekuutu waan kana immoo itti deemaa jira wanni kun heddummaachaa dhufe. Deemtee wanti kun eegee laafina kanaa walitti dhuftee meeshaan kee rakkoo fidee meeshaan kee hin kaane fa'aa wanti kun sirratti daamej godha qaama kee sirra humna si fuudha dalagaallee si jibbisiisa eegee meeshaa kee sirra daamej godha meeshaa kee illee akka kaane godha wanti kun deebi'ee mana yaalaatti illee wallaansan qabu. Meeshaan kiyya laafa meeshaan kiyya ka'uu yoo jettee manni yaalaa maal si kan kiniina si kan kiniinni kun daranuu dhukkeessa kaasa kan irraa ifee eegaa jechuu jiru kanaani ati deemtee waan kana fudhachaa deemaa jirta. Rakkoo hedduu firra fidaa jirte jechuudha. Kanaafuu waan kana manni yaalaa falallee hin qabu malallee hin qabu. Meeshaan kiyya akkatti na laafee qaamni kiyya akkanatti rakkoo jira jettee mana yaalaa dheedhi doktora bira yoo dheedhi wanni inni si kan hookame si kaasuu kafadhee kasi jabeessuun si kannaa qaama si kaasuu sun maali? Waan adda addaa kana inni kun deebi'eeti dhibeedhaaf saaxila. Dhukkuba hedduu si fida. Ati immoo wanti kun darummaa waan daqiiqaa shaniitti jettee waan daqiiqaa lamaatti waan daqiiqaa takkaatti jettee rakkoo guddoo kan fidu jirra. Haadha mana keenyaa gammachiis jenneeti balaa gurguddoo irra fidu jirra. Dhumaatiin teenya tokko kana kanaaf umriin gabaabsu ifiif umriif gabaabsu jirra jechuudha. Sababaa isaaniitti dhumu jirra ka dhibee adda addaa irra bu'u jirra mire tana beektu uummata keenya waan akkanaa beektu falli isaanii jira hoottaa. Fala isaanii qabna fala isaanii beekna dawaa isaanii beekna kanaafuu if hin miidhina umrii if hin gabaabsina akka nama if ajjeeseeti jechuudha. Kanaafuu dhumaatiin teenya tokko siree irratti haadha manaa gammachiifnaadhaan if ajjeesu jira if dhibee adda addaa irraa if buusu jira.
Kanaafuu wallaansi karaa mana yaalaatti kan jiru tana beeki. Hin jiru. Egaa waan kanarra buufte hedduu wanti kun balaa guddaa fide. Kanaafuu ta'ee ammaasu hedduu dhiirtii ammaas warra harkaan firraa dhabu kana balaa guddaa irra geessisu jiru. Balayyaan hedduu wanti kun balaa guddaa irra nama geessisu jira. Warri harkaan firraa dhabu warra daldalaati warri kiniinaa fi diraaga adda addaa fayyadamu warra bultii qabu jaare. Heddummaachaa dhufee jiru parsantiin isaa 50 ol kutee jiru hunduu lamaanuu hatta amma dardara kan fuudhin hedduu meeshaa inni kawwarra guddaa jechuu dandeenya. Warri abbaa manaatis warri waan kanaan halaa heebi godhu jiru. Obboleeyyan wanti kuni haadha manaati fedhii hin guutu. Haadha manaa fedhii guutuu hin dandeessu. Kanaafuu laafinuma keetiin nyaata adda addaa maratee nyaadhu. Kuduraa fi muduraa adda addaa nyaadhu. Nyaata isiniif humna fuula dura. Waan qaama kee humna keessa jabeessa waan si jaara. Kanaafuu obboleeyyan waan kanarraaf eegaa waan kanarraaf haa teessinu hanga dandeenyutti irraa eegaa guutumattu dhiisaa waan kana. Guutumattuu dhiisaa waan kana. Kanaafuu dhumaatiin dhiiraa eessatti ni beektaa? Siree ta'e irratti. Mana kee keessatti. Fatanaan kufaa, fatanaan dabruu. Dhugaadha wanni sun akka malee nama yaachisa. Deem ijoollee teessin maan diqaalaa. Kun dhiiraa sin jette ati mana. Ogguu saayibban kee hiriyoota keetii wajjin dhuftillee kabajaan qabdusillee hin qabachuu. Dhugaadha kun. Kanaafuu hedduu isin wallaanuu dandeenya akka malee wanta wallaansi isaanii jira. Galatoomaa.